keessummoonni kabajaa keenya riivaanii eebbaaf qophaa'e muranii jiru. Hawaasni horsiisee bulaan godina Booranaa as naannoo aanaa Moyyaaleetti argamtan hidha finna Oromiyaa Borkokkee eebbifamee jira. Baga gammaddan. Horsiisee bulaan barraa bisaan jiraannaan. hojii baay'ee yaadama eda'amuutiin mootummaan keessan kan paartii badhaadhinnaatiin hoogganamu mootummaan naannoo Oromiyaa waan baay'ee hojjechaa jira. Kana keessaa inni hangafaaf ijoon injifannoo keessan kan qaalii lubbuu itti kaffaltan kan aarsaa itti kaffaltanii waggaa 150 booda gonfattan eeguu tissuu ceesisuu inni hojii hangafa mootummaa naannoo Oromiyaati. Lafa diriiraa qabna. Laga baay'ee qabna, bishaan qabna, bishaan lafa jalaatii fi bishaan gubbaarra baay'ee qabna. Kanaaf otoo lafa qabnu, otoo nama qabnu, otoo bishaan qabnu maaliif qamadii kadhannaan gaafii hooggantoota keessaniiti. Gaafii deebuu qabu gaafii ijoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf yaaddama eda'amuutiin rifoormii diinagdee baafnee isa jalqabaa qonna irratti xiyyeeffachuu qabna jennee imaammata poolisii qonna keenya hidhanii qaban sirreessuun jijjiiruun keessattuu galteewwan qonnaa kana siin dura taaksiif gibirri baay'ee irratti tuulamaa ture akka tiraaktaraa kombaayinaraa fi galtee biroo keemikaala dabalatee duty free akka ta'u godhamee jira. Imaammanni fooyya'ee jira. Imaammata fooyyessuu irraa kaaneeti. Lammaffaa misooma qonnaa keessatti qamadii kadhachuun qabnu. Qamadii gargaarsaatiin jiraachuun nurra hin jiraatu kun salphina lafa qabna. Lafa baay'ee diriiraa shaggarii ka'ee haga as ga'utti kiiloomeetira 700-800. Bishaan qabna uummata Oromoo harki isaa hojjechuu danda'u qabna. Kanaaf qamadii biyya alaati ammaan booda deeggarsa hin finnu jenneeti ejjennoo akkasii qabannee misooma qamadii kagannaan qonnu akkuma jiru ta'ee bonaan takka jennee jalqabnee jirra. Waggaa arfanadhaa hektaara 7,000 jalqabne hojjenne. Waggaa 3,300 hojjenne. Barreen gaddaa 600 barana qamadii jallisii bonaan qofa miiliyoona 1.1 hektaara qonnee jirra. Waan nama ajaa'ibu waggaa 2 asitti qamadii kiiloo takkatti biyya alaatiin hin galchine. Paartiin badhaadhinaa waggaa 2 keessatti qamadii biyya alaatti erginaa jedhee kaayeffate. Waggaa 2 odoo hin taane waggaa 1 keessatti bara barana uf dandeenyee biyya alaatii bituu dhiifnee qamadii biyya alaatti erguu jalqabnee jirra. Baga gammaddan baga gammaddan. Qamadii qotuun godina baay'ee Oromiyaa keessatti hin beekamu naannoo Arsii Baalee Shawaa qofarratti malee. Amma dhayoo dhufnu aanaa mi'oo irratti isa jalqabaatiif qamadiin kilaasteraan qotamee kombaayinaraan haamamu gara lixaa godina Jimmaa, Ilubbaa Boor, Bunnoo Baddallee, Wallagga Arfan irratti bal'inaan qamadiin qotamaa jira isa jalqabaatiif. Kanaaf hin danda'ama. Amma uf dandeenyee jirra. Ufirra dabarree moo biyya alaatti erguuf hojjechaa jirra, ergaas jirra, erginees jirra. Kanaaf gama diinagdeetiinis injifannoo guddaa galmeessinee jirra. Piroojeektii akka naannoo Oromiyaatti qofaa miti akka biyyaatitti gahee qabnu daran bahaa jirra. Hidha haaromsa guddichaa biyyaa barreen gaddaa boondii bitachuu irraa kaasee miiliyoonaan irratti hirmaannee biiliyoonaan boondii bitannee arjoomnee kenninee gumaataan guunnee galchinee jirra. Hidhi haaromsaallee kaqara uggurameetiin raawwatamuu hin dandeenye geggeessummaa hooggantoota keessaniitiin yeroo ammaa kana boqonnaa xumuraa irra gahee jira. Baga gammaddan baga gammanne. Akka Oromiyaatti bara baranaa qofa piroojeektii 29,900 ol ijaaraa turre. Mootummaan miti mootummaan hawaasa keenya keessattuu tola ooltummaan
Kana keessa projektii 19,900 ol ta'u amma eebbifnee xumurree ijaarsa isaa xumurree eebbaa fi tajaajila abbanaa gooneerra. Projektiin amma asitti eebbisaa jirrullee isa keessaa tokkodha. Projektoonni kunniin waggaa waggaadhaan dabalaa jiru. Waggaa 4 dura 4,000 eebbifne. Ittaansinee 11,000 eebbifne. Barreen gaddaa gara 20,000ti. Baranallee 20,000 jalagaa. Kun baay'inaan illee qulqullinaan illee ariitiin illee dabalaa jira. Dandeettiin raawwachiisummaa projektii kennaa. Icciitiin isaa maalii jennee kaasuu dandeenya. Tokkoffaa galii mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa 2-3 daballee jirra. Waggaa 3 dura biiliyoona 15-16 ka ture bara baranaa qofa gara biiliyoona 80tiin geennee jirra. Galii sassaabuu qofaa miti. Baasii hin taanee fi baasii hin malle xiqqeessinee jirra. Keessattuu diggisii garagaraa waltajjii garagaraa baasii misoomaaf hin taane xiqqeessinee jirra. Kana olitti immoo geggeessummaan projektoota irratti kennamu akkuma nageenya akkuma qonnaa irra kennamu kabajamoo pirezidaantiitiin karaa adda ta'een hojii hojjetamu jennee fudhachuu dandeenya. Projektoota kana keessaa inni ijoon projektii finnaati. Keessattuu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii namaatiif beeladaatiin wal qabatee jiru kana hiikuuf sadarkaa naannoo Oromiyaatti projektiin finnaa jedhamu karoorfamee dizaayiniin isaa qophaa'ee 255 keessaa 72 calqabneera. 72 keessaa 18 Booranaa irratti calqabne. 18ffaan isa kana. Baay'een isaa xumuramee tajaajilaaf qaqqabaa jiru. Kanaaf keessattuu rakkoo hongeen nurraan gahaa ture. Rakkoo gaagaama qilleensaa irraa kan ka'een ummanni keenya garmalee dararamaa buqqaa lubbuun beeladaa rakkoo irra gahaa ture kana dandamachuuf ofirraa qolachuuf hojiilee gugurdaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetaa jiru keessaa tokko projektii misooma bishaaniiti. Isa keessaa projektii finnaati jennee fudhachuu dandeenya. Hongee irratti waggaa 5 darban keessattuu roobni yeroo 6 roobuu qabu waan roobuu dhabeef hanqinni midhaan nyaataa fi hanqinni nyaata beeladaa hanqinni bishaan dhugaatii nu qunnamee ture. Isa kana karaa guutuu ta'een ofirraa qolachuu fi dandamachuu akkaataa itti nu dandeessisu jenneeti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan sadirratti hojii hojjechaa turreera. Inni calqabaa sababa kanaan lubbuun nama kennaa, lubbuun lammii kennaa, lubbuun hawaasa kennaa akka bahuu hin dandeenye deeggarsa namoomaa argachuu qaba jenneeti. Bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa irraa, federaala irraa deeggartoota kenna hawaasa uummata Oromoo biyya keessa jiru, biyya alaa jiru, abbootii qabeenyaa fi qaamolee biroo irratti hirmaachisuun lubbuun nama kennaa akka hin baane goonee jira. Bara darbe naa miiliyoona 3.3 deeggarsa kennaa turre waggaa 2 dura. Barreen gaddaa miiliyoona 7.3. Barana miiliyoona 4.8. Yoo xiqqaate lubbuun nama kennaa akka hin baane gochuu dandeenyee jirra. Inni lammataa deeggarsa namoomaa kennuun qofti gahaa waan hin taaneef hawaasni kenna yoo waan dhiroobe dafee qotachuu facaafachuu waan qabuuf jennee keessattuu dhiyeessii akka xaa'oo sanyii filatamaa bakka immoo qotiyyoon hin jirretti tiraaktara kireeffannee baay'ee isaa qotuu dandeenyee jirra. Godina kana qofatti yoo xiqqaate hektaarri 100 ol qotamee jira. Garii dhahamaallee calqabsiifnee jira. Kanaaf hojiin lammataan hojjechaa turre isa kana hongeen ol qabatee. Sadaffaan immoo itti fufiinsaan rakkoo kana keessa akka bahuu dandeenyu projektii misooma bishaanii irratti hojjennudha. Misooma bishaanii keessaa tokko misooma jallisiiti. Misooma jallisii keessaa inni ijoon misooma projektoota finnaati. Akkuma argitan bishaan kun isin hojjetameera. Bishaan qabanneera. Bishaan qabachuun lubbuu qabachuudha. Bishaan kunuunsuun lubbuu kunuunsuudha. Beelada kunuunsuudha. Kanaaf projektiin kun keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan waadaa uummata keenyaaf galle qabatamaan dhakaa bu'uuraa kennee deemuu odoo hin taane ijaarree xumurree tajaajilaaf oolchuu waan ta'eef akkaatama kanaan yeroo ammaa kana projektiin kun xumuramee guyyaa hadhaa eebbaaf qaqqabuu isaatiif ammas irra deebi'ee uummanni naannoo kanaa ganda kanaa baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Kanaaf projektii kana kunuunsuu eeggachuu lammaffaa bishaan qabuu qofaa miti. Naannoo kanarra misoomni geggeeffamuu irra jiraata. Jallisii yoo xiqqaate irii gad gara nama maatii 100 ol ta'uuf qophaa'ee jira.
ittaanee istiraakcharii inni hojjetama. Kanatti fayyadamnee bishaan kana kunuunsinee itti fayyadamuun gahee hawaasaa ta'a. Gahee keessan ta'a. Eeggachuun otoo hin baraaxessine otoo rakkoo biraatiif hin saaxille kana qofaa miti naannoo isaa kanatti muka dhaabuun kunuunsa biyyoo bishaanii naannoo kanatti geggeessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kun carraa guddaatu naannoo kanatti uumamee carraa kana fayyadamnee bishaan qabu qofa odoo hin taane bishaan qabne kana fayyadamnee misoomnee bona ammaan booda nutti dhufuu danda'u ofirraa aachuu qolachuutu nurraa eeggama kan jedhu carraa kanaan kaasuu barbaada. Kan biroo waan lama isinirraa barbaanna. Tokko qusanna. Amma qamadiilleen ga'eera, xaafiilleen ga'ee jira, boloqqeelleen ga'ee jira. Waaqa galatu horiilleen amma bayyanatee jira. Kanaaf qusannaan baay'ee nu barbaachisa. Marga qusannee ol kaa'uu, nyaata ol kaayyachuu, kanurraa hafe immoo gurgurannee baankii siinqee keessatti qusachuun hujii hangafaati. Lammaffaan isinuu itti jirtani jabaattanii naannoo keessan eeggachaa jirtu. Naannoo keessan eeggachuu, nagaa keessan eeggachuu, lootee galtuu galtee nagaa keessan booressan sirritti qindoomtanii ijaaramtanii nagaa keessanii fi naannoo keessan eeggachuun isa lammataa ta'a jechuudha. Kana lamaan gaafa goone mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa calqabe kana itti fufiinsaan caalmatti galmaan ga'uuf borullee akkuma kaleessa isin cina dhaabbate kalee yeroo hongeellee dhufnee as jirra, hadha hongeelleen gaafa darbe asuma jirra, borullee badhaadhinallee walumaan jirra jechuudha. Kanaaf mootummaan isin cinaa kan jiru ta'uu carraa kanaan kaasaa